kan caalamne yeroo jalqabaa taabonni kunis waamalee miti kana sirra taabonni tsiyoon inni guddaan boruu asofne jechuudha jalqabaaf iddoo kana kan karoorfatanii turani garuu yoodit gudit yoo nu hordofte iddoo kanatti akka salphaatti nu bira geechi waan ta'eef kanaaf ifooyyeffanneedhanii achii fi kana ta'e kanaan booda iddoo guddaan jechuudha boru ganama warri humna qabdan hin baane taabonni irratti ijaarramee jira dabarasiiwwan isha tulluu guddoo tanarratti tulluu guddoo kan jedhamtu ummata oromootti ture as jechuudha gosa arsiitti ture isaan booda amma dhufanii asitti dabalamanitti achirratti kan boqatan gara tootaalii jechuudha waggaa 73 kan achirratti jeche kana seenaa guddaa achirratti argina kan dhigamu saffisee gara jabaa keenyatti hin deebina isaan booda inni shiif fuulduraatuun immooyyuu addacha jedhamti taabonni achirra jiru immooyyuu arba'atu insisaa jedhameeti kan beekamu jechuudha arbaarattu kirubeeloo siraafel arbaarattu kaanaata samaay kan jedhamee waamamu jechuudha isa kan achirratti jiru tootaalii uummanni sirra jiran immooyyuu jechuudha gabaabumatti zay beeresab jedhamu isaan kunniin miksiidota jechuudha siltee oromoo keessaa kan gosa tuulamaa kan ta'e Tigraay kan warra taabota tsiyoon wajjin kaanii dhufan jechuudha warra manzilraa itti ka'e manzii afaan gizitti kunimaa inni kan jedhu taabota tsiyoon inni arganii achirraan kaanii itti dabalamanii uummanni namaara isa uummata shantu jira afaan isaanii afaan shan wal makaniiti kanaa isaan
karena hunda kan gochuudhaan yoo wal agarree mari'anne waan ta'eef bakka walitti galtoomanii fi wanni kana keessatti kutaa tajaajilaa kana keessatti akka hammatamtan adaraa cimriidhaan isin ibsuun barbaada uffadha. Malee kun maqaa waaqayyootiin qabamee gara qabeenya isaaniitti gara mana isaaniitti akka nuu deebi'u arjummaa isaatiin waaqayyo haadha isaa giiftii maaranii jedhee garaa nuuf haa laafu. Inni nagaadhaan nu oolchu nagaadhaan nu haa oolchu. Adeemsi keenya imalli keenya kan nagaa kan jaalalaa kan abboota keenya waaqayyo nuuf haa taasisu. Nagaadhaan akka gallu waaqayyo nu wajjin haa ta'u. Haati keenya giiftii maaranii hojii keenya hundumaatti nu wajjin haa taatu. Nagaadhaan nu oolchu nagaadhaan akka nu oolchu nagaadhaan akka nu galchu. Iddoo kanarraa
Echar a